maaliif rakkinni akkasii ummata keenya irra ga'a maaliif rakkinni akkasii ijoollee keenya irra ga'a jenneetu wanya nuti ijoollee Saawud Arabiyaa keessa jiraniif jechuudha. Al takka takka immoo yeroo teenye ilaallu yeroo dhaabannee ilaallu hojii keessan isinii deebisaa jechuudha uumaan keessan. Gochi isin gootanii hunda toon taane gochi isin gootan waan isin ijoollee Oromoo irratti intala Oromoo irratti raawwattanii baga isin irratti ta'e akka nuti jennu inni malkabaan isin galagaltan inni quxumiin irbaata isin godhatu inni isin malkaba irratti dhumtanii baga dhumtanii akka nuti isin jennu gochaa jira ammaa jechuudha. Gochaan keessan nama hundammoo toon taane egaa namni tokko gaafa balleessu silaa nama hunda walitti qabanii arrabsuun hin danda'amu. Nama tokko isa balleessu sanaaf garuu biyyiin arrabsamaa waan tokko yoo mudatillee baga mudate akkasiniin jedhamu yoo hidhamtan yoo dararamtan yoo beeloftan yoo dheebottan baga ta'e baga isin irratti raawwate akka nuti jennu isin gochisiisaa jira jechuudha. Gochi nama tokko. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii Arabuu Duulaa akkam jirtu nagaa koodha Waaqayyoof haa galatu. Har'a seenaa obboleettii keenya tokko kan baay'ee garaa nama nyaatuun qabadhee isinii dhufe. Aanshaa Kadir jedhamti. Dhalattee kan isheen guddatte godina Arsii Lixaattidha. Akkuma nama tokko akkuma qofa akka keessan hojjetadheen of jijjiira hojjedheen maatii koo jijjiira jettee mana barnootaa ishee addaan kuttee gara Saawud Arabiyaa miillaan imaltee jechuudha. Egaa warri miillaan deemtan hin beektu anillee miillaan hin deemne warri Saawud Arabiyaa jirtan dhiirris ta'e dubarri hinuma beektu jechuudha waa'ee karaa lafa deemamu jechuudha. Haala ittiin lafti deemamu suni beelli jira, dheebuun jira, gaarri jira, tabbo jira, bineensi jira, qorri jira, ho'i jira. Ari'atamuun jira, rukutamuun jira, reebamuun jira, beela'uun jira, dheebochuun jira. Kana hundaa dandeessee intalli kuni akka taatu taatee rabbiin ishee gargaaree dhuftee Saawud Arabiyaa galtee jechuudha. Waaqayyoof galannaa ta'u. Maal godharee garuu saree tokko immoo jechuudha. Saree tokko dhalli namaa saree miti hojii isaatu saree isa godha malee jechuudha. Dhuftee erga Saawud Arabiyaa galtee akkuma nama tokko hojii galuuf daalala wajjin wal arganii hojii gashee booddee hojii galtee ji'a 3 hojjettee jechuudha intalli kun. Ji'a 3 hamma hojjette kana keessatti garuu baay'ee dararaa guddaatu irra gahaa ture jechuudha. Haaraa waan taateef wayin immoo waggaa reefidha kan isheen dhufte waan ta'eedhaa fi biyyoota biraa hin hojjenne waan ta'eef intalli kun birrii 1,000 jechuudha kan isheen qacaramtee hojjechuu eegalte. Sana booddee hojjechiistuun ishee suni baay'ee reebdi, baay'ee ishee dararti, baay'ee tokko hamma midhaan fudhattee nyaatiin jettu hamma midhaan manatti bituu dhiiftuutti. Ofii isaanii yoo bitatan immoo kibisii googduullee jechuudha beektu ijoolleen biyya Arabaa kibisii googduullee kilaasii ishee keessatti dhadhanii kan isheen itti qolloftu madaamiin jechuudha. Sana booddee ji'a 3 hojjettee booddee intalli kuni daalalaa kanatti dawwaltee mana naa jijjiirii haalli nani keessa jiru kana fakkaata waan ta'eef damoosa koo naa kenniteetti ji'a 3 amma garuu kanatti fufee hojjechuu hin danda'u baay'ee na reebdi baay'ee na dararti nyaannis hin jiru dhugaatiinis hin jiru waan ta'eef mana naa jijjiirii jettiini. Sana booddee intalli kuni kan isin garramu umuriin ishee jechuudha. Umuriin ishee waggaa 16dha. Obboleettii illee asii qabdi jechuudha. Obboleettii Saawud Arabiyaa keessaa qabdi. Isheen illee seeraan ala waan dhuftee fi bilbilaan ishee hordofti malee obboleettii kana lafa kam akka isheen jirtu hordofuu hin dandeessu jechuudha. Obboleettiin isheen as jirtu kun jechuudha. Sana booda erga ji'a 3 hojjette miindaa ishee fudhattee shaanxaa ishee qabattee moobaayilii ishee qabattee gara daalalaa kanaa deemti jechuudha. Mana daalalaa sanaa gaafa deemtu daalalaan suni hojii sin gasha jedheeni hojii gasha jedhee maal godhe isinitti fakkaatu beektu? Dhalli namaa namni hilliinaansaa hojjetu dhugaa waaqa jiraataati kana dhala namaa irratti yaadu birriif jedhe. Birriin immoo dhumti gooftaa koo. Ati situ dhufu malee dhala namaatu hin deebi'u malee birriin ikkoo dhufa sinumasi. Kisaaraa guddaan dhala namaa qaqqabaa oola. Namni hin fayyadama hin miidhamalleedha. Birriif jettee garuu gaafa ilmoo dubaraa akka kanatti gurgurtu mucaa daa'ima waggaa 16 gaafa akka kanatti gurgurtu dhugaa waaqa jiraataati miti warri malkabaan dhumtanis ta'e faraajii ta'e yookaan immoo sinitti faraduu kotoo hin taane jechuudha. Takka nama iyyuu gaddisiisan tokkoffaan ijoolleen Saawud Arabiyaa keessa jirtan tokkoon keessan nagaa hin qabdan jechuudha. Ifa manaa godhaa malee. Sana booda hojii sin gashadheeni birrii meeqaan gurgurata beektu? Doolaara 100 birrii biyya kanaa birrii Saawud Arabiyaa jechuudha. Birrii 8,000 Arabatti gurgurata dargaggeessa Arabaatti jechuudha. Hojii fidhatti isinitti fakkaata gaafan akka kanatti isinitti himu. Sana booddee sagaagalummaaf gurguratee mucaan reef waggaa 16 isiniin jedheera. Ani jette mucaan kun jechuudha. Obboleettii isheetti himti. Obboleettii isheef sagalee qabdeetudha kan isheen fooqirraaf darbattee jechuudha waan itti isinii deemaa jiru. Ani daangaa hamma kana darbee dhufee beelaaf dheebuu karaa hamma kana kutee dhufee
asitti arabaan hin daffaramu jettee fooqii sadarkaa sadiirraaf darbattee jechuudha. Baay'ee waan nama gaddisiisu baay'ee waan nama dinquudha jechuudha. Kuni waan godhamee hin beekne waan godhamees hin yaadamnedha jechuudha. Eenyu kan gurguratu nama keenyadhaaf nama keenya nama Itoophiyaa ta'etu arabatti gurgurata birriif jedhee jechuudha. Ilaamee birriin ati nyaatte sun dhugaa waaqa jiraataati miti. Abaarii kan jedhu hin jiru malee silaa maalan jedha dhugaa waaqa jiraata. Sana booda erga birrii 8,000 gurguree booddee isheen obboleettii isheetiin gaafuma inni dhufee makiinaatiin fudhatudha kan inni bilbila cufatee jechuudha daalalaan sun. Sana booddee maatii obboleettii isheef qabdi. Daalalaan kunoo mana akkasiitti safara akkasiitti lookeeshinii akkasii fooqii akkasiirra jira. Daalalaan kuni hojii fotoon taane kan inni gurgurate sagaagalummaa fi waan ta'eef ani immoo ilmoo arabaatiin ilmoon arabaa sagaagalummaan wajjin raawwachuurra mana kana keessatti wanti ittiin ufajjeessan hin jirani maskootirraan garuu fan darbadhaa jetteeni. Haadhoo ishee waasaappiirra sagalee qabdee isiniin jira. Haadhoon ishee Saudi Arabiyaa keessa jirti amma jechuudha. Asirratti maqaan na'u. Namoonni barbaadan bilbila ishee isinii kennuu nan danda'a jechuudha obboleetti ishee. Sana booda fooqirraa gaafa of darbattu mucaan kuni hinduu ta'ee sanadha kanadha jedhee namatti himneemi arabni ishee fudhate suni jechuudha. Arabni isheen itti gurguramte suni moobaayiliin ishee nafne uffanni ishee nafne waan hundumaa maxatti godhee fudhatee ishee lafatti dhiisee jechuudha. Isa isheen kuftee lafatti jirtu lafatti dhiisee bakka sana gadhiisee jechuudha. Lookeeshinii obboleettiin intala sanaa ergitee fi goddanyoota ishee warra seeraan alatoo hin taane seeraan jiranii fi kun obboleettiin kun akkas taatee jirti waan ta'eef mana akkasii keessatti akkas taatee jirti qaqqabaa jettee gaafa isheen lookeeshinii ergituuf manni duwwaadha namni keessa hin jiru jechuudha. Mucaani bilbila geeddarateera arabni sun bilbila geeddarateera daalalaan sun silattuu dura dhanni kan inni cufate hojii isaa beekaaf jechuudha. Sana booddee mucaa gaafa hospitaalatti geessanii hospitaalatti fayyuu yookaan immoo dhibee ishee qabate sana miidhamte sana fayyuu hin dandeenye jechuudha. Dhukkuba narvii godhattee yookaan immoo qaamni ishee akka jedhanitti jechuudha gaafa hospitaala geessanii sayyuu seeraan ala waan ta'eef namni hordoffii seeraan godhes hin jiru manuma hakiimii kanuma taraa ta'etti geessanii gaafa yaalchisanii intalli kun fayyuu hin dandeenye narvii godhattee jechuudha. Dhukkuba narviitiin qabamtee galtee amma Itoophiyaa jirti ergamtee jechuudha biyyatti ergamtee Itoophiyaa jirti jechuudha. Argitan ibni gochaa nama keenyaa gara jabummaa dhala namaa gara jabummaa ilmoon dhiiraa shamara keenya irratti qabu shamarri bar haadha keeti haadha sideesse ati ko suuqiidhaan bitamne bar peestaalii wayin immoo buskuttii miti ati buskuttii isa suuqiidhaa bitan jechuudha. Ilmoo dubartiitu sida'e dubartiin boraadha manaa keeti dubartiin bor ilmoo keeti siini otoo ta'e dubartiin haadhoo keedha bar otoo waan barbaade ta'e iyyuu jechuudha. Arabatti dabarsitee gaafa gurgurtu iskii ati hillinaan kee nagaadhaa managaatti jirta ati. Waan akka kanarraa ijoolleen keenya dhugaa waaqayyoon isinitti himamti of eeggadhaa rakkinni isaa karaama barbaade jigaa dhangala'uuti irraa of eeggadhaa dammoo lubbuu keessan irratti hirmijjaan fudhatina bilbila sin harka jiruun erga lookeeshinii otoo mucaan kun jechuudha ariifattee fooqirraaf hin darbanne ta'e obboleettii isheef lookeeshinii ergiteetti waan ta'eef obboleettii ishee sa'aatii sanatti akka qaqqabaniif ergiteefi itti turte oolchuuf nama ergiteefi turte. Ofii isheetii dhufuuf hin dandeessu maaliif isheenuu seeraan ala biyya Saawudii keessa galte waan ta'eef jechuudha. Irraa of eeggadhaa isiniin hin jedha daraa keessan gara jabummaan ala namaa kan daangaa darbe biyya keessattis biyya arabaattis kan daangaa darbe waan ta'eef please irraa of eeggadhaa obboleettii kanarraa barnoota guddaa barattu yaada galatoomaa viidiyoo biraadhaan amma walitti deebinutti isiniin hin jedha.